har'ame waan tokko tokko wajjin haasahaa akkasuma immoo misaa waliin haa hojjennu akkuma isin argartan kana dinnicha allichaa hojjechuudhaaf kaarotii walitti isa biraallee qosxallee biratti hojjechuudhaaf jechuudha akka aynataatitti qopheessifadhee jira jechuudha asuma waan tokko tokko wajjin haasofna gommana qosxaa kana namni hin beekne jira laata gommana qosxaa kana baay'ee bareedaadha jechuudha asbiratti akkuma isin argaa jirtan kana kinooti dinnicha kiyya laaxee karatta fadhee jira akka nannaaf ta'a jedhee yaadutti kaarotii kiyya illee faaqadhee jira jechuudha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ashama argafuuna jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu jecha ashama argafuuna warroonni kiristaanaallee amantiif kutaan osoo addan qoodiin hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin bira haa jiraatu jecha akkuma isin argitan kana kinooti hojjechuudhaaf asbiratti distii kiyya irra kaa'adhee jira jechuudha akkuma isin argitani asumaan viidiyoo kiyya kana subscribe like share naa godhaa isinin jedha zayitii yoo itti baay'ate baay'ee akkas nama hin nyaachisu angara kiyya garuu akkasitti hin nyaachisu kanaan dura zayitii baay'isee itti godha jechuudha kanaan dura zayitii baay'isee itti godha yeroo maan wanti hunduu jijjiirama waan zayitii waddadeef ta'e hin beekani lubbutu na dida dhugaa dubbachuuf waan zayitii waddadeef osoo hin taane lubbuun akka duraa saniin na nyaattu jechuudha irdiitti godhuuf yaadee irdiin hin jiru waan ta'eef karariidhaan hojjetaa jira akkuma isin argartan kana kararii itti buusaa jira jechuudha kararii booraan jechuudha akkuma isin argitan kana baay'isee ittiin buusuu isallee wanta irdi hin taanee fi wantuma xiqqoo wayituyyuu kararii isaa jijjiira waan ta'eef xiqqeessee tumaanii kararii boora kanaan dalagaa jira jechuudha asumaan jechuudha warroonni gaafii garaagaraa qabdanii koomentii irratti naa barreessaa isinin jedha warroonni hagammaa na jajjabeessitanii akkan guddadhuuf boota guddaa na hawwitanii na jajjabeessitanii isin nageettan hundi keessan isin jaaladha isin kabaja rabbi umrii isin haa dheeressu isinin jedha asitti kinootti maatimii kiyya qopheeffadhee jechuudha timaatimii itti naqaa jira maashaallah akkuma isin argitan kana timaatimii kiyya itti godhadhee isii bilcheessuudhaaf walitti ammaassalaa jechuudha yookaan walitti bilcheessaa jira jechuudha akkuma isin argitan kana jechuudha viidiyoon kiyya kun baay'ee naan laallamu namoonni immoo viidiyoon isii kun viidiyoo babbareedaa gadhiisti maaliif hin laallamneef jettanii naaf cinqamtan hundi keessanuyyuu wallaahi hin beeka keessan dhuftanii kana jajjabeessaa jirtan namoota hedduutu jira kaarotii illee itti buusee jira jechuudha kinooti kaarotii hin faaqee jechuudha mafaaqaadhaan faaqee itti buusee jechuudha ana akkanatti fedha akkanatti jaaladha namni tokko tokko ammoo dalgallee kakkarattafa angaruyyuu isa san hin fedhu ofii kiyyaaf akkana jaaladha waan ta'eef akkana fayyadama waan ta'eef jechuudha akkuma isin argartan kinooti haala kanaanii walitti xabbasaa jira jechuudha akkuma isin argartan kana jechuudha asbiratti qimamii kanaan durallee isin himee jira qimamii ofii kiyyaa fayyadamu yookiin mi'eessitu jechuudha isa kanneen fayyadamaa jira jechuudha aynata hedduuyyuu bifa garagaraa walitti daakkadha jechuudha walitti naquu bifuma tokko isin fakkaachuu mala garuu kararii garagaraa jechuudha ofii kiyyaa ofumaa kiyyaa ofirraa uumee akkasitti walitti daakkadha jechuudha ammallee qimamii ajaa'ibaa wayii kan birrii guddaan hin gaafanne haala salphaadhaan hojjeta wayitu jira isa sanillee inshallah isiniif dalagee isin mul'isa isinin jira asbiratti qullubbii adiillee itti godhataa jira jechuudha qullubbii adii nyaata keessaa osoo dhabuu baadhee filannoo kiyya jechuudha hedduu natti tola jechuudha yeroo akkamiyyuu osoo keessaa dhabuu baadhee natti tola akkanatti jechuudha haala kanaan qopheeffataa jira nam tokko yeroo garatti waa deebi'an yookaan ulfaa ka hojjetullee jira ka hojjannillee jiran hanga ji'a kanaatitti nam tokko na hin hojjetu mana kiyya ufumaa kiyya hojjetadha jechuudha homa namni naan hojjetu ufumaa kiyya hojjetadha akkas ta'ulleen hedduu na gammachiisa jechuudha dinnicha kiyya waliin gahadhee rakinooti gaba haalli akkasuma hojjedha hojii jechuudha hojii online illee akkasuma hojjedha manatti illee akkasuma hojjedha alhamdulillah hanga ammaatitti homa dadhabbii akkasiin qabu wallahi naga homa jira jechuudha alhamdulillah rabbiin galanna haa ga'u warroonni du'aa naa godhaa jirtan hundi keessanuu umrii naa dheeradha isin jaaladha bakka anga'ee kana rabbi isin haa geessu isinin jedha warra isin geennellee bakka anga'ee kana rabbi isin haa geessu warri gahellee ilmoo keessanii fi maatii keessan wajjin rabbi umrii isin haa dheeressu jaaladhu rabbi isin haa kennu isinin jedha warroonni ammoo maatii horatanii yookiin abbaa manaa qabdanii ilmoo hin godhatini rabbi isin haa kennu isinin jedha kinooti bishaan danfaa itti kallasataa jira jechuudha haala kana erga walitti xabbasee ka'ee booda bishaan danfaa itti naqadhee itti qadaada jechuudha dinnichallee kanneen walitti xabbasee hagasi wajjin haasa'ee kana guutuu walitti xabbasee jechuudha sa'aatii dheeraa gaafata garuu an beekaa gaggabaabse malee isinii jechuudha akkuma argitan kana bishaan danfaa waan ta'eef kinooti takaattakaa jira jechuudha hallichaa ajaa'ibaa wayii ta'aara jechuudha akkuma isin argitan kinooti hin bilchaanne garuu takaattakaa jira inshallah amma bilchaata akkasuma isin argartan kanatti hojjetaara jechuudha
waan wacii baay'ee baay'ee nama hin gaafanne garuu haalumatti salphaadhaan jechuudha mana kana keessatti haala gaariin jiraannaa haala kanaan naa bilchaatee jira jechuudha isarraa fuudhee maxabashaa kiyya kaa'adhee maxabashaa kiyya irratti zayitii naqadhee erga zayitii naqee ka'ee booda qullubbii adii itti godheera jechuudha argitanii qullubbii adii itti godhee qullubbii adii xiqqoo xabbasaa jira jechuudha. Erga isa xiqqoo xabbasee ka'ee booda qoosxaa karattaaf dheeraa kinooti qoosxaa fidee itti galchee jechuudha. Qoosxaa erga itti galchee booda isa kana waliin dhaadha jechuudha. Qoosxaan akka goommana kaanitii miti hin turu sababa saniif jecha qimamii isaaf ta'u goommanaaf ta'u itti godhataara jechuudha. Qimamii yookiin mi'eessitu jechuudha. Isaafin ta'a jedhee yaadu itti godhadheera jechuudha. Akkasii irraa baaseef jala dhaamsee jira soqidallee itti godhadheera. As biratti jechuudha wanta dhugaan qopheessee jira inni kun cimmaaqii burtukaanaa sanii cimmaaqii burtukaanaa kanallee kinooti haala kanaan qopheeffadheera jechuudha. Hanga naaf ta'a jedhu as biratti itti naqataara jechuudha kinoo jookiitti bishaanillee qopheeffadhee jira kuruudhaaf jechuudha nam tokko sukkaara itti dabala. Sun filannoo abbaate jechuudha akkuma isin argitan kinooti bishaan kiyyallee qopheeffadhee jira. As biratti bishaan kiyyatti naqataa jira jechuudha misaadhaaf jechuudha namni yeroo baay'ee bishaan illee fayyadamna garuu yeroo baay'ee isa kana fayyadamna akkuma isin argitan kana waxiin dinnichaa kiyya kinoo haala kanaan qaaraallee itti godhee waan hundaayyuu haala kanaan baafadhee jira jechuudha akkana fakkaata hedduu bareeda jechuudha mi'aan isaa immoo wanta akkan argini qoosxaalleen kinooti jechuudha qoosxaa xabbafame baay'ee mi'aa jechuudha osoo barattanii yeroo hundayyuu na dhugaa na nyaadhaa isiniin jedha akkasuma kinooti misaa kenna haala salphaadhaan akkana qopheeffannee jirra jechuudha maatii baay'eellee hin qabnu waan ta'eef haaluma salphaadhaan akkana qopheeffadheera viidiyoo akkana kana yoo akka gadhiisanii dhiisuu feetan subscribe like share godhaa.